የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያነት በስተጀርባ ያደረጉ ያሉትን ፖለቲካዊ ሸፍጥ በተመለከተ እጅግ አስነዋሪ ቃላቶችን ጭምር በመጠቀም ለተመረጡ የኦሮሞ ልሂቃን በዝግ ስብሰባ ያካፈሉት ሚስጥራዊ መረጃ በእጃችን ከገባ ረዘም ያሉ ጊዜያት የተቆጠሩ ቢሆንም ተገቢ ነው ባልነው በዚህ ወቅት ይፋ እንዲሆን አድርገናል። የኦሮምኛ ሙሉ ቃሉን ተከትለን ቃል በቃል የአማርኛ ትርጉሙን የምናቀርብ መሆኑንም ኮዲው እናሳውቃለን። Adeemsa ture Oromoon eessaa keessa akka ga'e dhaaba keenya keessatti yaalii marsaa hedduudhaan booda waan milkaa'edha jechuudha. Sanaan dura kan milkaa'uu dadhabeef kiliirrii namni beeku kan irra jiraatu Addawaawiin kan TPLF jechuudha. TPLF immoo Addawaawii kan ijaare Angora taa'uudhaaf Angora turuudhaaf nuyis badhaadhina kan ijaarreef Angora abuufi miti. Badhaadhinni immoo jaalattanis jibbitanis kan keenya nutu jaarrata akka nuuf ta'utti kanaaf Addawaawii TPLF ijaaree karaa ofii ta'utti titolcheeti kan uume gaafa jalqaba uumamu jirraa jalqabee qabsaa'onni Oromoo OPDO hundeessan qabsaa'aniiru garuu hin dandeenye qawwee waan hin qabneef humna waan hin qabneef hin dandeenye yaa'ii jalqabaa otuun hundeessin dura yaa'ii jalqabaa irratti kaasaniiru waa'ee amma sila Dr. Biqilaan kaasisan hundi Ibrahim Malkaafaa qoratamanii kan ari'aman kanaan waa'ee bakka bu'iinsa waa'ee haqa qabeessa gochuuti garuu instrumentii ittiin majority minority ittiin godhan waan ta'eef minority majority ittiin godhanii biyya kanarratti ijaaranii central power qabatanii ittiin jiraachuuf jecha tolchanii ijaaran akka tolfamee ijaarame sanii alatti deemeen guddanne immoo tiksaabaan kan tiksaabaan marsaa jalqabaa moogzitiidhaan Salamoon Tsiimoofaa Bitoo Balaayifaa maal faadhaan tikfamaa ture jechuudha. Moogzitii immoo akkuma ta'etti qabsaamee kuffifamnaan immoo intarraalii immoo kiliikiin ijaarame jechuudha. Kiliikiidhaan immoo tursamaa bahe kun haqa. Kanaaf 2008 ganna keessa yeroo dura ta'an akka jijjiiramu godhamu akan qabsoon kara tokkotti kan bahe TPLFis akka Addawaawittis otuu nu hin beeknin durataa jijjiirtanii otuu nu hin beekin pirezidaantii shoomtanii jedhanii kan maraatan jecha maraachuun isaanii sirriidha. Kanaaf gattaamee filannoo karaa sadiin waa jijjiiruu dandeenyaa jedhamee ilaalame tokkoffaa warraaqsa agaggeessu filannoon tokko isa ture warraaqsi hin ta'uu balaa biraa fidaa qophii akkasii hin qabnu pilaas yeroo hunda zeeroo irraa jalqabuu ta'a jedhamee warraaqsi ariitiidhaaf gaariidha warraaqsi ariitiidhaaf gaariidha xaaxaan hin jiru cikichikiin hin jiru kan fixxu fixxeet kara tokkotti baasta kaniitu hiite sun karaa nuur salphisus Oromoodhaaf diina biraa Oromoodhaaf madaa biraa aaloo biraa qaama biraa irratti qabsiisaa kun nun baasuu rivolutionii nun baasuu aaloo ba'uun jibbiinsi nun baasuu jedhamee qoratameetu filannoon rivolutionii akka dhaabbatu taasifame. Lammaffaan karaa evolutionarii ta'e jijjiiruudha suuta sunis jar humna waan qabaniif aangoo waan qabaniif easily deebisanii nu diiguu danda'u waan ta'eef kan ergamuuf waan hin dhabneef nu keessaas kan ergamu waan guutee jiruuf hiriirri bal'aa waan jiruuf yeroo yoo kennineef deebi'anii riigeen gochuu danda'u jennee karaa evolutionarii ta'e jijjiiruu hin danda'amu jedhamee lafa kaa'ama. Inni sadaffaan kan filatame riifoormiin xiqqoo ariitis qaba structurally dubbii jijjiiruudhaafis haala mijataa qaba
in between waan ta'eef ummata biraas utuu wareersin fira horachaa fira baay'ifachaa fedhii fi gaaffii Oromoo karaa riifoormiitiin deebisuu dandeenyaa jedhameetu riifoormiin filatame. Kan akka 2009 konferansii dhaabbatummaadhaan murteessinee itti galle jecha. Riifoormiin kun basically riifoormiin hedduun jira garuu riifoormiin karaa guutuu ta'een gaggeessuudhaaf Oromiyaa keessatti wantoota jalqaba jara muufachiisuudhaaf jara boqonnaa dhorkuudhaaf ajandaa jaraaf kennuudhaaf jara koorner gochuudhaaf waan baay'ee goon waa'ee lafaa yaadattu waa'ee albuudaa yaadattu waa'ee daldala seeraalaa yaadattu waa'ee kontirbaandii yaadattu waa'ee Finfinnee waa'ee afaan Oromoo ajandaa kumaatamatti diriirsine jechaadha boqonnaa dhorkuudhaaf. Waa'ee qeerroo jettan kanas xiqqooshii yaa Fiqaa dhufaa fi isaan laallatu malee ani qeerroodha. Qeerroo kana kan uume OPDOdha jaalatus jibbitus warra as keessa jirtan warri yaangii taatan kan nu barsiise OPDOdha jechuudha. Manni barnoota Oromiyaa guutuutti akka banamu godhamee kan baratameen OPDOdha. Qeerroon bara kanaa koshas waan ta'eef fearless ta'ee akka deemu kan isa godhe waan barateef waan koshas ta'eef. So waggoottan yeroo warraaqsi sun gaggeeffamu sun waan baay'ee jira jechaadha waan kara fuulduraatti seenaadhaan barreessinu. Hiriira bittinneessaas hiriiras baasaas turre jechaadha. Isaan mana hundumtuu akkana goonee maal goonee jedhee odeessu sana miti jechaadha. Alas keessas hunda kan jiru koordineet goonee qumaaruun በደንብ ነው የተጫወተው። ቁማሪcha waan taphanneef nyaanne dhumarratti malee namni kennaa maaloo baqa hoodhaa maaloo jedhee kenne hin jiru. Kun kiliirli beekamu ture jira. Siyaasni immoo jarana tonkoliidha waan biraa of keessaa qaba. Hagam tonkolii dandeessan hagam intrigiidhaan taphachuu dandeessan hagam power calculation sana properly calculate gootee taphachuu dandeessan. Akkasina fiqeen jedhe miiraan hin danda'amu. Miiraan immoo yaalameera 100 years qabsoo moo'icha hin qabne baay'ee gaggeessinee jirra. Qabsoo moo'icha qabu kan finne calculate godhamee waan hojjetameef jecha fira baay'isuudhaaf calculate godhamee waan baay'eetu hojjetame. Kibbatti waan baay'eetu hojjetame. Bahar Dar Abbaay ceenee waan baay'ee hojjenne waan baay'eedha jecha kan dandeenyu convince goone kan dadhabne confuse goone amma kan nama rakkisu maalinni namni biraa maaliif confused ta'ee jettanii cinqamtu maaliif hin galche. Kanaan taphatameet kan dhumarratti TPLF karatti deemu wallaalee humna ofii hiriirfate hunda harkaa baasnee kibbas harkaa baasnee Amaara paartilee harkaa baasnee nu keessatti immoo warra ergaman qorannee ariineet dhakan of qulqulleessinee itti riirree kan filannoo isa dhabsiisnee akka filannootti galamu kan godhame. Haasni jaarameera revolutionii daka kan jiru ibidda boba'aa jira internal immoo kan inni irratti rarra'u hundarraa caasnet nama tokko akka hin qabanne goonet namni keenya bakka galuuf bakka ba'u waan dubbatu hunda kan dandeenyu waan dandeenyu amma haadha manaatti jechaadha. Seriously jechaadha akkasumatti akkanumatti hin dhufne. Maaliif kan ergamu baay'ee waan jiru fardaas akkuma ergamuudhaaf hiriira gala. Ergamuu immoo nu caala namni beeku hin jiru. So wisely dha jechaadha kan irraa fuudhame. Taphatameet irraa fuudhame. Taphatameet irraa fuudhame.
ijaarre kunoo paartiin ijaarre kun waan tokko akka hayyootatti akka isin hubattan kan barbaadu jalqabni isaas xumurri isaas fedhii faayidaa uummata Oromoo fedhii faayidaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa kabachiisu sanaa alatti kaayyoo tokko iyyuu hin qabu. Paartiin badhaadhinaa sagantaan siyaasaa isaa akka sila Fiqaaduun ibsee dambiin itti bulmaata isaa everything fedhii faayidaa Oromoo akka deebisuutti godhamee ijaarame akkamitti inni jalqabaaf inni murteessaan hirmaannaan paartii kana keessatti qabnu baay'ina uummataa fi baay'ina sabaatiin ta'uu qabaa jedhamee kaa'ame. Dur ergamuu sanayyuu ta'ee hirmaannaan keenya xiqqashuu amma hirmaannaan keenya guutuu akka saba keenyatti dimokiraatik akka ta'u goonee jecha tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon durataa dhaabaa yookaan ittaanaa dhaabaa pirezidaantii yookaan ittaanaa pirezidaantii kan jedhamu yaa'iidhaan haa gaggeeffamuu jennee murteessine. So parsentuma 40 ta'e hireen nuyi qabnu paarticha keessatti parsentii 40 sun osoo hin filatanne durataa miti ittaanaa ta'uu iyyuu hin dandeessu jecha. So mirga abbaa biyyummaa dhimma aangoo faana sol qabatee jiru hojimaataan cufnee jiru. Badhaadhina minimum ammaan booda namni gaggeessu Oromoo ta'uu qaba. Yoo Oromoon ta'an Oromoon eeyyamuufii qaba. Paartii akkasii ijaarre. Lammaffaa kan kaastan afaan Oromoo daataa tokko isinii kenna. 87 afaan Oromoo parsantii 12-13 afaan Amaaraatiin gadi ture. Har'a afaan Oromoo parsantii 10 ol caala afaan Amaaraa Itoophiyaa keessatti. Saba Amaaraan jenneen afaan Oromoo dubbatamuudha. Afaan Amaaraatu dubbatamuudhaan afaan Amaaraa caalaa hojjettanii yaaddan dogoggora cimaa keessa jiru. Beenishaangul 37% Oromoo dubbatu. Gaambeel, Hararii, Sumaalee keessa. Amaarri du'aa dhufe guddachaa jira jettanii yaaddan. Adaraa Rabbi namni isin hin dhagahin. Amaarri as gadee deemaati kan jiru. Sorry, Amaara saba miti. Thank you, doctor. Afaan Amaara. So afaan Oromoo illi qinfamaa hin du'a maal maalan jettan? Oromoon illi qinfamaa warri jettan kun seera godhaa. Oromoon ikkoo yoona handikaapdii wayii miti Oromoon. Yookaan kiniinii miti Oromoon kan liqinfamu. Duruu liqinfamne sirna ukkaamsaa keessattuu liqinfamne. Forget it. Warra Oromoo akkuma isaan wiilcharii irratti ASU keessatti oksijiinii itti kennanii marfee waraananii jiraachisaa jiran fakkeessanii nutti odeessan isaaniin sobaati kan jiran. Oromoo anis hin jiraachisu atis hin jiraachistu. Nurratti dippeendin godhu jireenyi isaa kana beeki. So state building kana keessatti seerota ba'an, imaammatoota ba'an, sirnoota ba'an, siistamoota ba'anii kan Oromummaa keenya keessatti entrenched go. Sabaaf sablammii hunda seentaritti kan ulfinu. Afaan isaa afaan shanaa ta'uu naa jennu naannoleedhaaf kaaniif cinqabneeti miti. Afaan Tigree fi afaan Amaaraa already jira federaala keessa. Gaatu jira. Saditti finnee gadi buusuudhaaf. Sinii galee? Jarri lamaani almost 90% qabu. Institution hunda keessatti. Amma nuyi afaan federaalaa boonu yeroo jennu Sumaalee fi Affaar Oromoon naa jennu proportional ta'a jechaadha booda. Public service federaalaa. Proportional gaafa ta'u kan jara wanti itti dabalu hin jiru gadi bu'a malee. Sadantu galaa jechaadha. So nuyi akka keenyatti hunduu akka akkasaatti qabaataa jechaadha. So siistamootaaf seerota baasu akkaataa saniin. Waa'een afaan Oromoo du'a keenyas hin barbaadu haji. Afaan Oromoon jarana deebi'ee jira. Poolisiin afaanii torban lama maximum torban 3 keessatti kaabineedhaaf dhiyaata. Xumuramee jira kaabinee federaalaatiif. Paartilee murteessaniiru.
naannolee jaha tokko murteessu barbaada. Naannoleen jahan suni amma akka durii miti paarticha jalatti bulu. Badhaadhina jalatti. Kanaafuu seeras maalis sirreessuun waan filannoo bira geenyu natti fakkaatu. Kanaaf badhaadhinni deebisee jira waa'ee afaan Oromoo. Kanaafuu state buildingidhaaf carraa qabna. Hangoo qabnu kana fayyadamnee state nu fakkaattu uumuu dandeenyadha tokkoffaan. Badhaadhina kanaaf ijaaraa jiru tokko. Lammaffaa badhaadhina ijaaraa kan jirruuf nation buildingidhaaf. Nation building kan jara aborted ta'edha. Waggaa dhibba yaalamee saba tokko afaan tokko aadaa tokko amantaa tokko kan jedhame sun kufeera. Amma nuyi akka Oromootti Itoophiyaa nu fakkaattu deebisnee reconstruct gochuudhaaf suprastructure keessatti Oromummaa dhaabuudhaaf hiree qabnaadha. Isarratti hojjechuu dandeenyadha. Akkuma beektan daangaris dhumeera, labsichis dhumeera, labsichi garuu maan nu fayyadu. Dhugaa sirriitti bara. Yoo dhuma mirkaneessines maqumaaf mirkaneessina malee solutionii long lasting ta'e fidu. Finfinnee irratti solutionii kan fidu waan sadi. Tokkoffaa nama galchuu. Seeraanis seeraalas maalidhaanis nama galchuu. Isa oduu waan baay'ateef dubbachuu dhisne. Maaliif namni keenya gochuu caala odeessuu waan jaalatuuf afaan keenya qabannee hojjechaa jirraa nun gaafatinaayis. Waan dandeenyuun na gochaa jirra. Tokko dimoogiraafii jijjiiruu qaba. Kana tokkoffaa waa'ee Finfinnee. Lammaffaa waa'ee Finfinnee irrelevanti gochuudha. Finfinnee irrelevanti gochuudhaaf hojjechaa jira. Yoo milkoofne filannoo booda teessoo mootummaa federaalaa bakka 3-4tti qooduu barbaada. Amma akkanumaan Finfinnee of jalatti deebisne jedhanii bookkisuu miti. Akkam gootan fanjicha akkamitti dhoostan. Amma nuyi naannolee Oromiyaan akka malee misoomaa jirti. Naannoon kaan miidhamaa jira. Kun immoo ta'aa kan jiruuf mootummaan federaalaa Oromiyaa qofa waan dhuunfatee fi mootummaan federaalaa kun qoodamuu qabaa jennee ummatoota biraatiif akka malee waan cinqabnee jirruuf in qoonnaa jechaadha mootummaa federaalaa jedhamu. So irrelevant goona ishuu Finfinnee. We'll do that. In agartu moos. Sadaffaa Finfinnee irratti kan jiru economic optionii biraa uumuu barbaada. Sanaaf qophii gaa xumurree irraa amma dhiyeenya kana caffeedhaaf hin dhiyeessine. Carraa waan qabnuuf. Kana gooneetu qe'ee keenyatti deebina malee namas ari'uu hin dandeenyu, nama ajjeesuu hin dandeenyu, wal ficcisiisuu hin dandeenyu. Kana goonee dubbii hiiknaa jennee deemaa jira. Garuu Rabbi faana, dhugaa faana, hojii hojjechaa jirru faana, isin faana, uummata Oromoo guutuu faana badhaadhinni itti fufaa, badhaadhina Oromoo, Oromiyaa hin mirkaneessina, gaafa Afrikaa hin gaggeessina, hin cimsina. Itoophiyaa akka ofii barbaadnutti goonee inuumnaa uumaa jirra. Kanaaf waa'een ganuu ganamuu hin jiru. Jiraachuus hin danda'u, iddoon akkasiis hin jiru, ilaalcha akkasiis hin jiru. Kanuma jedhu kaasuudhaaf jabaadhaa waan dhuftaniif, waan hirmaattaniif, waan iftoominaan nutti dubbattaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada.